kana adara oromummaa adara islaamummaa ilmaan kiyya kana akkana gootan naa godha amaanaa guyyaa qiyaamaa isinitti kennadhee jiraan harkatti qabdanullee hin barbaadu akkuma isaa sa'aatii kennitanii anillee jalaa hin dubbannetti jalqabarraa qabaatiin dhaggeeffadha sigale jalqabarraa kaaseeti kanaan himadhuan tokkoffaa irratti wanni ani ilmaan kiyya isa jalaa fudhadhee baheef sigale ana osoo hin taane isatu anaaf ilmaan manatti dhiisee bahe anaaf ilmaan manatti nu dhiisee bahe sigale jireenya dhuunfaa isaa jiraachaa turedha jireenyi inni anaaf ilmaan isaa kana gatee deeme sun ta'uu fi dhiisee jennaan halkanii guyyaa anaaf ilmaan akka harree yookaan ammoo harree osoo hin taane akka warra Liibiyaa barahaa keessatti nama qabanii tuman sana anaaf ilmaan tumaa ture sigale anaaf ilmaan manatti gatee bahee jiruun sun ta'uu fi dinnaan nutti deebee jechuudha. Kazaan ani ispoonsara sana Mubaarak Musammaatii fi Maarqos Taasisaa Boonaadha namooti ni beeytan isaan wajjin maallaqa ispoonsaraa kana walitti qabee ispoonsara kana faayil nambaruma isaatiin galchee tumaan isaatii fi roorroon isaa gaafa huyna kiyyaa ol taatu ilmaan kiyya fudhadhee ganda biraatti gale. Gaafan ilmaan kiyya ganda biraatti fudhadhee galullee manguddoo natti baasee hawaasni Oromoo Kaayiroo keessa jiranullee dhimma kiyyaaf dhimma isaa laaluudha rakkoo kiyyallee itti himadhee rakkoodhuma hadha miidiyaa kanarratti himachaa turan rakkoo kiyyallee isaanittillee himadhee isaanillee rakkoo kiyya naa furuu dadhabanii achiin bakka an jiruttillee anaaf ilmaan kiyya dhufee waan nu sodaachisaa tureef ganda inni hin beeyneef ganda Oromoon hin beeynen of dhoskee ilmaan kiyyaa wajjin jiraachaa ture. Gabbahiitii hiccitii kan kee kana gocha ansi gochaa jiru hawaasa Oromootti ummata Oromootti himadhu jaartii fuuchuun isaaf haaraamisi asittillee jaartii hima qabu. Sigale gabbahiitii gocha ansi gochaa jiru kana ummata Oromootti himadhu ummanni Oromoo ana humaana gochuu hin danda'u. Jireenya kanaanatu jiraata malee ummata Oromootii miti naan jedhe. Sigale akkasumatti osoo aniif inni gargar baanee jiru guyyaa wayii akka tasaa ilmaan kiyya kana laaluu barbaada naan jedhee jennaanan ilmaan kana fideef gaafa nan fiduuf na jalaa dhoski. Gaafa inni na jalaa dhosku gabbahee miidiyaa irratti haasa'e yeroo haasa'u atillee hundi keessanuu dhageessanii jirtan. Ilmaan sana deebisee fudhee jira haasaa dheeressu gaggabaabseen isinitti hima. Ilmaan sana deebisee fudhadhee jira. Akkuma ilmaan kana fudhadheen illee ammallee mana inni beeku jijjiirradhee tan jiraachaa ture. Mana jijjiirradhe sigalee akka tasaa halkan keessa mucaan kiyya na jalaa kufee mataan falaxamee innaan meebii ilmi kiyya kun ka'ee akka tasaa waan na jalaa ta'a jedhee isuma yaamee mana haakimii waliin geessine sigalee achiin guyyootii muraasa booda qabame. Gaafa qabamu aniif inni gargar baanee jirra jireenyi keenya garagara sigalee jedhee isarraa hin fagaanne gaafa inni guyyaa qabamurraa waan an qabu no so ittiin hambifatin sigale qorraan jedhu gubaadhan jedhu yuenni nanafne sigale miidiyaa irratti nanafne BBC mararratti barkan inni adda afaan daffaree barfuudhee jira kan inni jedhu jechuudha sigale BBC mararratti BBC afaan Oromoo irratti sagalee ta'aafii ture gocha inni kaleessa na godhe anaaf ilmaan kiyya godhe kana kabaja hawaasa Oromootiif akka inni hawaasa Oromoo xiqqeessee gabbaa'e ummata Oromootti madhu ummanni Oromoo homaanan godhu jedhu san sigalee angaru ummata Oromootiif ummanni Oromoo aarsaa naa kafale waan ta'eef kabaja ummata Oromooti guyyaa tokko abbaan ilmaan kiyyaa kana na godhe sana na godhe jedhee gabbaa'e himadhee hin beeku wanti hundinuu guyyaa eega osoon gabbaa'e haasa'es namni na amanu hin jiru sigalee. Akkasitti gaafa inni qabamullee waliin rakkadhe waliin taabe waliin taare badii sitti balleesse sana siifuu kiyya dhiifama naa godhi anatu sitti balleesse anatu si zallame haqa keetu na qabee bakka kana na galchee sigalee gaafa inni naan jedhu rakkoo hin qabu miidhaa ana miitee miidhaa ilmaan miite san hin laaliniiti haala as keessaa baatullee anatu si mijeessa jireenya kan kee kaas keessa jirtu akkamittiin bahaa yookaan ammootu jedhiiti sammuu kan kee firii godhiiti yaadi malee imma ana kaleessa namiite ilmaan kana miite tokko hin yaadin jedhe maaliifi namni mana hidhaa keessa jiru dukkana keessa jira ifaa hin argu
nyaata yoo ani itti geesse malee hin nyaatu dhugaatii yoo an geesseef malee dhugu ilmaan kana yoo an geesseef malee ilmaan kana laaluu hin danda'u sii galee hamilee isaatiif jecha dhahichi inni na dhahe cinaachi kiyya osoo na dhukkubu xabaasaa ilmoo kiyyaa osoo argu osoo na dhukkubu hawaasni Oromoo yeroo an miidiyaa irratti ilmaan kiyyaaf jecha boo jecha isaan naan jedhan osoo na dhukkubu jechuudha badii inni ittiin kaleessa balleessan osoo qasamuu kana hunda danda'e baatii 8 guutuu isa cinaa dhaabbadhee walii galteedhaan galeetan bar Finfinnee irratti paaspoortii baafadhee dhufa naan jedhe waan ji'a tokko miti ji'a lamaa miti lakkii amaan jedheen yoo galte akka tasaa chaansiin ilmaan kiyyaa kun baduu danda'a haga bara haaraattuyyuu obsi yoo inni bi as keessattuyyuu nama baasaa jirti waan si feesisu waan siifan hin godha ulaagaalee si barbaachisu si hin godha nyaataanillee dhugaatiinillee wanta tokkoonillee hin miidhamtu ilmaan kan keellee akka bareedatti hin jiraachisaa jira asuma taa'e aarsaa ilmaan keetii kafalenna lakkii siifuu kiyyaan nadhabee jira Uyna kiyya ol ta'ee jira as keessatti nu dhukkubaa jira sammuu gadhiisuu jira maraachuu jira an aarsaa kamuyyuu kaffalee yoo dadhabame gara barahaatiin ta'u ilmaan kiyyatti nan deebi'anaan jedhee walii gallee akkasitti ummaa tiyya na jalaa oqaste kan inni jedhu ani haadha tiyya iskarbii tokko osoo hin erginiif haadha isaatii jechuudha haadha kiyya caalsisee barhaati isaa haadha kiyyaa bar yoo haadha isaan of keessaa na baasanii na jijjiiran bar haati isaa bar akka ilmoo tiyyaati bar sigale maatiin isaa guyyaa tokko inni baatii 8 hidhamee guyyaa tokko salaama rabbiin irratti qaraanii ilmi keenya akkam jira amaan akkam jira ilmootiyya ijoolleen isaa akkam jirti namni naan jedhe hin jiru kana mara aarsaa kana kafalee biyya galee gaafa biyya galullee waan isa barbaachisu gara qarshii 450 akkaawuntii isaa irratti galchee paaspoortii baasisee fi amaan kiyya namaa gadi hin ta'iniiti aarsaa kamuu kafaliiti ijoollee keetti deebii jedhe haala jireenyaa akkasii jiraachuu dandeenya akkana jiraachuu dandeenya jedhe haala jireenyaa wanni ani ittiin caawwatiin tokko hin jiru akkasitti jiraanna sanii jiraanna jedheeni jechuudha sigalee kan inni ammootu waan ispoonsara ana duubaan waan biyyatti deebi'i yookaan ammootu gara Keeniyaa kottu guyyaa tokko gara Keeniyaa kottu naan jedhee yookaan ammoo gara Keeniyaatti deebii wanni inni naan si jammar warri ispoonsaraa Keeniyaatti deebii naan hin jenne inni dudduubba kiyyaan osoo maallaqa erguu fi osoo inni biyya kana dhufa jedhee eegu dudduubba kiyya warra ispoonsaraatiin maallaqa sani gahee kiyya naa deebisaa an biyya sana dhufuu hin barbaadu makiinaa sana gaafa isiin mana hidhaa keessa jirtu mana hidhaa keessaa baatu gurguraatii naa ergaa jedhe akkamitti kana jettaa jennaan sifu birrii ispoonsaraallee deeffannee makiinaa kanallee gurgurannee aniifati maallaqa kana walqixa qooddachuu qabna atis jireenya kee jiraachuu qabda anis jireenya kan koo jiraachuu qaba aniifati yoo anachitti deebi'ellee aniifati walii galuu hin dandeenyu nama baay'ee wal miidhe akkasuma ammootu maatiin kiyyallee sin fedhanu sababaa keetii maatii kiyyaanuu gargar baheen ture obboleessi kiyyaayyuu bulooksi godhee jira maatii kiyyaanuu isiitti naasa'ina anaan wal barattan yoo an isiidhaan wal isin haasoysiisan yoo an waliin isin haasoytan jedhee haadha kiyyaanis obboleeyyan kiyyaanis sababaa keetiin wallolee wal dhabee shaashamannee deemee naan jennaan shaashamannee sana kijibaa jedhu saayimni isaatu yuni jira anatu haga biyya kana dhuftutti haga haala mijeeffattutti haati keef abbaan kee yoo maaluyyuu siin jedhan waan fedhan siinaa jedhanu hitti deebii jedhee anatu shaashamanne irraa gara maatii isaatti sagalche sigale gaafa hiriyaan isaa ishaaraan naqabe ka jedhu hiriyaan isaa ka isaa wajjiniin gale maaliif dhufe ishaaraa sana dhufe maallaqaan balleeffachuu ni danda'a yoo gara xiyyaaraatiin hin danda'amne gara barahaatiin dhufe aarsaa kamuu kaffalee ilmoo isaatiif jecha ishaaraa sana maallaqaan balleeffachuu ni danda'a yoo ishaaraa sana maallaqaan balleeffachuu hin dandeenye dhuftee ati iimeelii ijoolleetii fi paaspoortii ijoollee kana nuu sirreessitee akka aniif ijoolleen kun biyya kana keessaa baanu nuu gootee gara Itoophiyaatti deebi'uu ni dandeessaan jedhe ka inni ammoo Itoophiyaa kottu naan jedhe waan Itoophiyaallee naaniin haasofne si galee Itoophiyaa gallee jireenya jiraanya akkas jiraannoonni naan jedhan jiru ka inni immoo mana jedhu mana ijaarratee qaba ka jaartii akka fuudhee amane mana akkamitti namanne namni mana hin qabne jaartii akkamitti fuudhe sigale ani walumaa galattuu si jammar dubartii akka keetiitti wajjin jiraachuu hin barbaadu dubartii akka keetii sibiilli garaa isii keessa jiru ammaalinti godha durba ana fakkaatu jaartii ima kennanii fi si fuutii jaartii rakkata biyyatti
Gaba si huye. Ifama. Afaan kuleeti qabe. Amaan deebi. Hawaasa Oromoo leessas wanni ani isiniin jechaa ture rakkoon kiyya kana kunoo inni nuu badii isaa ofitti amanee jira an fuudhee jira isiniin jedhe namni tokko osoo mana hin qabaatin osoo qabeenya hin qabaatin namni biyya baqaa keessa waggaa meeqa taa'ee gale wanti inni jaartii mana haadha ofii fi mana abbaa ofitti fuudhu hin jiru maallaqa isin kaleessa naa guurtanii isinii galee awwanni girishii irraa fayyadame hin jiru kinoo jaartii ittiin fuudhee jira ifi isin awwanni girishii irraa fayyadame hin jiru. Sagale dedeebi'a. Gaba sifu biyyatti jaartii tolallee namaa kennanii yoo alaa galan waan jaartii kun agas maraa miti ati gabaabsi. Jaartii wanni akkas jedhu hin jiru jaartii namni yookaan goommanaa miti yookaan dukeetii miti kan namni useetuma kennuu si galee anammas dhimmi jaartii isaa nan galchu si galee nama jireenya isaa keessaa na baase an dirqiin jireenya kee keessa na galchi hin jedhu amma ilmaan kiyya kana isinii galee ilmaan kan koo kana jireenya doktor dabare dudabsi di Ashanguliti miti dabare lu kenisi doktor. Gabaabsi yaani raba. Sifu ka bayal to bayal kenna. Asirratti haasoitanii dhiisuu qofa osoo hin ta'in dhimmi kiyya dhimma inni jaartii fuuchuu fi dhimma isinii akkuma haasaanii ajandaa maallaqa barbaaddee haasoite ka jedhan sana osoo hin ta'in